السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كبجت جالة دكتور جرتني فيا كيسة هذا كيسة بدأ هذا ربنا سبحانه أسمعني لي ما كشافه بريدوكو دبش بشيكو بقى ربي إجنا جا ورسم أجرسيسي سنتنا ما شاء الله تبارك الرحمن قاعدين بوي جانجتيس هر أقامة جودين تقفلته ما شاء الله والله ما شاء الله تبارك الرحمن بقى ربي إجانا دا ولسل أغرسيسي ولتسلي إجانا دا ربي ولتسلي بسيسي تدا شكتي ورموكو بريدو كود بشمشيكو جبادو سجالنا سكبانيا سنجدا يا قلبي حبيبتي ما شاء الله ربي جالنا قبل جالنا دانغا قبل جدو كيسانا هاكاو ولين ورا سنين إن شاء الله إتاسي موغا كاني في فتفتو فيك مرات هايوني مسكينة والله نمازن سيستيغر أنوتي نغاواني شيدتي ولمانا أكيفا يعني أتواني سيجر نغانا نفانا أنتو تبايد الأمور akkana jaallattuuf akkasuma jijjiiramuuf eeyyamama akka taatu waan baay'ee yaadee qabe hin taane. Anis gaafas xaawwaa baay'ee sibiidhaan irraa beeka. Isaan illee bifama guddaa si gaafadha. Hamma mudas akka gara adaamaa hin deebi'a. Atis immoo jiru gaarii jiraatti. Akka ijoollee horattee hirmaatettee akkasii arguu guddaa qaba. Kanaan dura wanti jiru hunda bifama guddaa si gaafadha. Akkam jirtu hordoftoota fi egaa akkuma argitanii hayyuun keenya miskiina wallah namazan siisti gizee tokko egaa wanti dirqiitiin godhanii fiixaan nama baastoota ta'eefi isheen illee balleessaa ishee amantee waan raboochaa turte gaabbitee aanuutiin dhiifatama gaafachaa jirti jechuudha akkuma argaa jirtanii. Amma gara Adaamaatti deebi'aa jettee akkuma beektanii gaafa dhuftu waan hunda qodaa qabattee dhufte har'a immoo maashaallah egaa har'atti nama beeksisa wanti tokko hayyuun illee kana hubattee maashaallah wallahi dhageessee wanti dirqii ta'e tokko akka galmaan nama baruu isheettu baay'ee bareedaadha. Maashaallah wallahi waan hunda wanta tokko giddiitiin argiteetti jireenya ishee keessatti jechuudha akka isheef hin taane ammallee lammaffaa wanta giddiitiin jettee jirtuuf qocca'amtee amma immoo irraa deebitee anuuti dhiifatamaa jettee anuu saba isheetiin mana keessaa ba'eellee waallee na mudatee jira makiinaatti achi akka gara humnaatti humnaan isa argachuu fa'i humnaan kiyya taatu malee jee namoota garii isa sodaachisuu jedhu. Namoonni ani baay'ee beeku jira. Garii dhageessanii jirtu waan isheen hojjechaa turte yoo hankoon ta'anii jetteeti anuutiin doorsisaa turte jechuudha. Amma viidiyoo irratti akka argitan namicha san qofan itti yaadu. Gariin garuu viidiyoo arganii namoonni baay'ee na jaalatan baay'ee natti dhiyaatan namoota gurguddaan beeka. Viidiyoo kiyya arganii kan itti bilbilanii waan akkanaati miyyootu waan takkaa taatu sin dhiisnu jedhanii. Ani har'as borus ta'e ani isa. Miskiina wallahi laasi waan goote duratti gaabbiteetti bawaa jirti ishee qoccee garuu ishee qoccee maaliifi namoota baay'eetu na doorsisaa ture jedhee himateeranillee wanti na doorsise immoo waan qallaalii isinitti fakkaata
jechaa ture waan isaan godhan beekullee makiinaa keessatti jechaa jira waa hirreeban ta'e waan godhanii isaantu beeka ofii nam tokko balleessaa isaa baree dhiifatamu gaafachuun waan guddaadha. Ammas balleessaa ishee bartee mana gadhiisee deemachuunis bareedaadha. Isas tumsisee ajjeesisee kiyya gochuun barbaadu. Garuu namoota baay'eetiin isa sodaachisee inni sodaa san keessaa na dubbisuuf yaalee ture. ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኝ? ሰው አልፈልግሽም ካለሽ አይገባሽም እንዴ? በቃ ሰው አልፈልግሽም ካለሽ ሊገባሽ ይገባል። ከቤት ቁጭ ብሎ ማይሰማ ህብረተሰብ ነው ያለው እኛ ጋር። ስለዚህ አሁን ለምንድን ነው እሱ በዚህ ዘመን በዚህ በከፋ ዘመን እኔን እንደዚህ ሊረዳኝ የፈለገው? ለምን ለኔ እንደዚህ ማድረግ ፈለገ የሚለው ጥያቄ ፈጠረብኝ። ጥያቄ ሲፈጥርብኝ ቀጥታ ወደ ጭንቅላቴ ምንድን ነው የመጣው? በቃ ማሙ ወዶኛል የሚል ነገር ነው ጭንቅላቴ ውስጥ የመጣው። ስለዚህ ከወደደኝ ከአቡ እስኪያወጣ ለምን እጠብቃለሁ ብዬ ቤቱ መጥቼ አልወጣም አለ። ክፍት ነው ግቡ። Sani jirtu gaa ammooni wanta taani namuudatti turtee konkolaataa keessatti jedhee asilleen turree jedhee durumaallee dhandhiiseen deema asiin deemaa jedhee jira. Hayyoon immoo wanta hojjette tokkotti giddeetaatiin sayidoollee giddiitiinidha. Innillee hin taane ammas giddiitiinidha jettee taaggalaa turtee inni sunillee hin taane wanti giddii bareeddusi intartuus boonni ishee jechuudha. Kanaafuu hayyuu koo bagarraa deebitee dogongora keerraa waan dogongorteef dogongora namni nama ta'e wanti dogongorri jiru ilmi namaa ilma dogongora ofii sana immoo baranii irraa deebuun bareedaadha. Maaliifi wanta tokko giddiitiin adeemurra jaalalaan adeemu wayya. Nam tokko jaalalumtuyyuu yoo wal qixa taateedha jechuudha. Yoo wal qixa taate isarrallee yoo jaalalli jiraatte sirrallee yoo jaalalli jiraatteedha jechuudha. Kan jireenya ofiillee itti fufsiisu kan jireenyillee bareeddu waan akkasiiti jechuudha. Argitee jirta sayidoo giddiitiin harka koo keessa gashadhu malee jettee lubbuu kennabiin jedhee immoo sitti dabalame deebitee immoo isa sana keessaa wantoota si muuddates argitee taafadaates gaarii teessi. Ammas immoo lammaffaa akka kanaa ta'uurraa deebuu keetti bareeda. Homaanti nam tokko dogongora isaa dogongoreeraa yoo jedhu dogongora ofirratti baree dogongora waan balleesse sana ofitti baruun bareedaadha. Homaanti inshaallah mootillee baga rabbiin si hambisee waan si madate hundaayyuu baga rabbiin ijaa si baasee baga haftee si jenna. Egaa tokkollee sayidootiin beelloo uffattee yoo na fuute malee jettee mana beelloo keessa dhaabattee mimmaan hingalaasaa jirti. Garii gisee tokko mimmaan kun dhugaa moo wayin immoo
maaltu jirti ani akka bishaanii tokko jirti isheetu ija keessa kaate moo kaatani moo dhuguma imimmaa nimatu kana bu'aa jira wallahi laazim jechi gizee tokko wanti maa faashinii ta'e moo Itoophiyaa keessatti dhiira tokko giddiitiin hankoo taata giddiitiin immoo nafuuta jechuuni maa inni faashinii dhufe moo maaliif shamarra akkas of gadi buusuun moo laayikiif moo maa inni akkas eenyummaa ofii xiqqeessanii laayikii argachuun of gadi buusanii a'uuzu billaahi minash shaayitaani wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Beelloo waa hidhatte kaatee saayidoo waamte giddiitiin wanti ta'itaa giddiitiin jaallattus jibbitus kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Bareeddaati ofirraa baasii jechaa jira saayidooni. Giddumaan hankee ta'uu qaba jechaa jirti isheen jechuudha. Wanti giddii immoo hayyuu irratti argiteetti godhanyaa ishee wanti giddii akka galma nama hin geenye jechuudha. Galma nama hin gahu jireenya ofii balleessuudha malee fiixaan namaaf baasuu jechuudha. Kanaaf saayidoon yoo wajjidee biraa deemutti himimmaa kana galaaste jennaan a'uuzu billaahi minash shaayitaani rajiim. Waan sobaatti waan hin fakkaannetti akkamiin himimmaan namaa bu'uu danda'a kana? Maaliif eenyummaa ofii gadi buusu? Maaliif of xiqqeessu? Maaliif barbaachise? Dhugaa rabbii wallaahi laazim baay'ee tokko nama gaddisiisutu ga'aa yoo dubbachuuf oote. Ani beeku saayidoo waan baatee deemu otoo dhiirri meeqalee lafa jiru abbaa ijoollee kana shamarran maalirraa buuti saayidoo waa sirra jira moo dhugaa gaafii miti ta'e guyya gizee meeqa gaafadde gizee lammaffaadhaarraan waa baatee deema moo saayidoo waa turre jira moo maaliif shamarran otoo dhiirri gara biraa lafa jiru hani haadha manaa hin qabne otoo lafa jiru maaliif isa abbaa ijoollee barbaaddi kororosii dhugana fuudhi akkas taana fuudhii akkas akka warra kaanii kubbaayyaa tokko dhugee fayyuu ton ta'e jaarkaa tokko fixee akka mana kiimii keessaan baanee taagiyootti nan fuudhe yaa rabbi yaa gooftaa guddaa ati qeeshii ta'u wallaahi yaa rabbi ati sitirii nutti warri wallaahi sitiriin bareedu eenyumaa fidu yaa rabbi sitirii nuufaa kennu wallaahi laazim gaa'ee tokko ulfaataa waa akkas ilaalanii. Kanaafuyyuu isheen tokkollee akka kanaan boosii jechuudha. Mana beelloo keessa dhaabatte asiillee hayyuuni waan ammuutiin gochaa jirte amma itti gaabbitee jirti. Dhiifatamallee gaafattee jirti. Amma irraan deemaa jettee jirti. Wanta hankoon taanee fi dirqamaan hankoo ta'uu qabda jedhee isa rakkisaa ture. Waan gargaarummoo maaliif zamanaatti akkas ilmi namaa walitti jabaate kana keessatti maaliif kiraayim hanji ajaanaa kaffalee maaliif gargaarsa adda addaa naa godhe jedheeni sammuu kootti yaadee wanni akkas naa godhu kan ammoo na jaallatee jira seenii isa barbaacha akka inni hankoo ta'uu fi Adaamarraa ka'ee gara Finfinnee dhufee kan isheen jechaa jirtu akkuma dhageessanii jechuudha. Yoo waan dhufu mana sagaleen bahu jedheeni ani na jaallatee isarra immoo namoota beeku jira itti bitee akka namoonni sun doorsisan godhee jechaa jirti. Ammuunis immoo himatee jira garuu farankiidha maaliidha jechuu marraan namoonni garii callisee farankiidha jedhee malee waan ishee duuba jiru ciccimoo duuba jira yoo waa dubbachuu danda'u yoo danda'e amalumaan akka isheen deemtu godhaa jedhee ture kanaan dura. Ammas immoo kana nagu jedhee mana gadhiisee fi nama beeku qabu Finfinnee keessa jechaa ture mana gadhiisee deemee fi amma gaa nama itti jaarsummaa baasee akkaataa hayyootillee dhageessee deemuuf mana keessa sassaabattee akkuma argitanii qajeelteetti jechuudha. Waan tokko dogongora ofirraa obboranii dafanii deemuun bareedaadha gaarii dubbachuu fi asfaraarraan doorsisanii immoo bultii nama hin taatu nam tokko yoo fedhii irraa yoo jaalalli irra jiraanne giddiitiin lixanii bahuudha ammas malee jireenya zalaaqiisii hin ta'uu ayyuuko of tasgabbeessi gara deemtutti dhugaa rabbiin tasgabbisiifaa kennu waan sirraa hafeen jiru waan sirraa hafeen jiru ati kan kana fakkaatu kun jechuudha. Rabbiin kan keeti kan jedhe si haa kennu ufii fiigee dhufaan keeti kan jedhe rabbii wallaahi allafa si kaayee hin jirte ta'ee fi of tasgabbeessi si jedhaa yaa obboleettii koo
haqqilee ofirraa hin fuudhini. Of kabaji durbirtii yooma of kabajjedhadhu hedduu kan bareeddu kabajaa godhadhu si jedha rabbiin siyaa kennu kan ta'u siyaa kennu kanan kee jedhe lafa jiraattatee fi akkanatti of bartee immoo balleessaa kee bartee isa kana gaafattee mana keessaa